السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يا ببارو إلمان ورمو كقالي جر جرتو هندي كيسن وكجرتني أكم نجا أما كا أجندان كن نجارا والله غرقلو داب ديما أرى أمتا كن أمتا والله جولي قالي غوتو تقافتيكي تغناندوران بيتاني تكت تشدته ولانتم ما بيجسيتي في سبا يسيمير كنيسيته والله غافتيكي أكا كناندورا سنتكا أورمون of qopheessuu barbaachisaa ummanni keenya ummanni walloolee qophaayuu dhaqabaa ajanda alamuun simee dheengadda fidee walloo keessa kaayee fudhataman arganne ammas taanaan ummanni walloo qabsoo isaa finiinsuun qophiirra jira ummanni keenya ummanni walloo xilaata isaatii fi fira isaallee adda baasee beeka jechuudha tokko kana lammaffaa irratti isa dhuma irratti na yaadachiisa ajanda alamuun simee marii ka geggeessu mootummaadha jedhe waan akkasii yaadachiisa alamuun simee kana oromoon tuffataa ture kaleessa alamuun simee kaleessa tuffataa ture ana dhiisi jawaar tuffataa ture alamuu simee kana namni oromoo cabsee birkit godhee addaayyaasee lafee isaa bakka bakka cabsee oromoo lafa naqe alamuu simeeti ragaa waliin lafa isinii kenna kanaaf waa'ee alamuu simee na yaadachiisa isiniin jechuu kiyya waan jawaar muhammad alamuu simeetiin kanaan dura jedhe alamuun simee maaliif akka qophaa'e isinitti himna oromoo lama nyaatamnu sadi nyaatamnu afur nyaatamnu kana isinitti himu dhufe kabira ammoo kaleessa galgala dasee cinaan tokko to'atamte isiniin jedhaa turre amma sa'atii kanatti ajajoonni waraanaa kallattiidhaan ka Abiyyi Ahmad dubbiin isaa maaliif hin amanamne beeytani dubbiin Abiyyi Ahmad maaliif kijiba taate beeytani lamin taaqallachu ya Amara ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ለምን ውሸት ይወራል Abiyyi Ahmad ሁሉም ጊዜ በዚህ ተቆጣጥረናል የወያኔ እንደዛ ደመሰሰ ማንም እዚህ ምንም የለም ውሸት ነው ወሬ ነው ለምን እንደዛ ይላል ታውቃላችሁ ውሸት ነው አሁን ትላንት ማታ ደሴ ምንም ነገር የለም ይያሉ ነው እኮ የአማራ ዩቲዩበሮች ደሴ ምንም ነገር የለም ጦርነት ራሱ ከደሴ ምናምን አካባቢ የለም ይያሉ ነው ግን ህዝብ ሲጠየቅ መረጃ ለህዝብ ከሰጣ ማለት ነው ሁሉም ደሴ በጣም ጭንቀት ውስጥ አለው ይላል ህዝብ ግን የዩቲዩበሮች የአብይ ሰዎች ማለት ነው ብር የሚገዛ እንዳለ ማለት ነው ያኔ የአማራ ተቆርቋሪ ነው የሚብሎ ሰዎች ለአብይ ነው ምሰሩ ለአማራ አይደለም እኮ ለአብይ አህመድ ነው ምሰሩ ኢራሱ ለአብይ አህመድ ሳይሆን ለብር ነው ምሰሩ ብዙ አሁን የአማራ ዩቲዩበሮች አለ ስለ አማራ አይደለም እኮ ስለ ኢትዮጵያም አይደለም ብር አግኝቷል እነሱ ከአብይ ጋር ተስማምቷል የአማራ ህዝብ እየጨረሱ ነው ግን የህዝብ መረጃ ምን ይላል ደሴ ሙሉ በሙሉ የትግራይ እጅ ትገኛለች ይላል ህዝብ ማለት ነው ግን የአብይ ዩቲዩበሮች የአማራ ህዝብ ተወካይ ነው ብሎ ደሴ ምንም የለም ይላል አብይ የታለ ፍንፍኔ ነው ዩቲዩበሮች የታሉ ፍንፍኔ አሉ ግን መረጃ እንዴት ያገኛል እነሱ ህዝብ ደሴ አለ ህዝብ ምን ይላል ደሴ የቲዲኤፍ እጅ ትገኛለች ይላል ህዝብ ማለት ነው ማን ማምነው እናንተ ህዝብ ወይ አብይ አህመድ ነው የምትማምኑ ፍንፍኔ ተቀምጦ ደሴ ሰላም ነው ይላል ባህር ዳር ተቀምጦ ደሴ ሰላም ነው ይላል ጎጃም ተቀምጦ ደሴ ሰላም ነው ይላል ግን ህዝብ ምን ይላል የደሴ ህዝብ ደሴ ሙሉ በሙሉ የቲዲኤፍ እጅ ትገኛለች ይላል አሁን ማን የሚያምነው እናንተ ህዝብ ነው ወይ የባህር ዳር ተቀምጦ ወይ ፌስቡክ ላይ ተቀምጦ ወይ ዩቲዩበር ላይ ተቀምጦ እንደዚህ ነው የሚሉ ሰዎች ነው የምታመነው ስለዚህ የትግራይ ሰራዊት እስከ ዛሬ ለምን ድል ይመዝግባል ታውቃላችሁ ውሸት አይናገርም እነሱ ሐቅ ብቻ ነው ቁጭ አድርጎ መሄዱ ሐቅ ብቻ ነው ግን የአብይ እንዳለ ማለት ነው ውሸት ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ እንዳለ ማለት ነው እኔ የአማራ ተቆርቋሪ ነው ውሸት ነው የአብይ ታጋይ ናቸው እነሱ ብር ነው አብይ ገዝቶ እንደዛ ያሽከራከሩ ነው የአማራ ሚራሱ ማለት ነው ኦሮሞ ተው የኛ ዱሮን ተባናን የአብይ አህመድ ስለ ኢትዮጵያ ይወራል ግን እሱ ስራ ሌላ ስራ ነው አሁን ደሴ ዛሬ የቲዲኤፍ እጅ ትገኛለች ጠይቁ የደሴ ህዝብ ጠይቁ የደሴ አካባቢ ኖሩ ሰዎች ጠይቁ እውነት ታገኛላችሁ ማለት ነው ግን ትግራይ አሁን ጊዜ ማለት ነው ቲዲኤፍ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ደሴ ጸቆጻጽርሉ ትግራይ ሲር ገርቴ ከናፊ ኡመኒ ከኖ መኒ ኦሮሞ ገራገሩማ አብይ አህመድ ፊ ገራገሩማ ትግራይ ሲንት ሙዱ ፈነም ቶኮ ወራን አብይ አህመድ ህንጂፈኖ ቶኮ ሶንገልሜሲን ጅራቹዳፍ dubbi dhugaa himuu didanii waraana Tigraay dabassasnee jedha wanta kan jira lafar
Tigraayo nama kudhan booji'e jedha nama 20 booji'e nama 30 booji'e 2,000 booji'e 3,000 booji'e jedhee qabatamatti sitti argisiisaa jira. Abiyyiin waggaa tokko Tigraay lolee waraana Tigraay booji'uu dadhabe. Tigraay waraana Abiyyi Ahmad booji'ee isa dhumaa irratti waraana booji'e kana itti garagalchee Abiyyi Ahmadiin waraanaa jira bar ummanni Tigraay. Maal isiniin qalu dubbiin waraanni Abiyyi Ahmad injifataa jiru bar waraana isaati bar. Inni agammaa waan kanan beeku bar. Abiyyi Ahmad ka waraanaa jiru waraana isaati bar. Gaafa jalqabaa waraana 7,000 booji'e waraanni Tigraay. Waraanni 7,000 sun mana hidhaan jiru hundi isaa taagaayidha. Abiyyi Ahmadiin lolaa jira. Kaleessallee isin waraana kennaa har'as taanaan wanni isin Abiyyiin isin ganee jira. Abiyyiin isinitti najamu jedhe isin wakkate koottaa nu waliin qabsaya. Nu isinirraa homaan ajamnu. Nu sabaaf sablammiidhaaf falmineedhanii amansiisanii Abiyyi Ahmad irraa dhukkee kaasaa jira waraanni Abiyyi Ahmad. Hundi isaa guyyaa takka qofa miidiyaa irra fidanii intarvii godhanii nagaa qaba jedhii fayyaa qaba jedhii maatii keetii salaama dhaab. Achi booda hoo dirree waraanaa jira. Abiyyi namni injifataa jiru TDF qofaa miti bar. Waraanni Oromoo keessaa dhufu ka Beenishaangul keessaa dhufu sabaaf sablammii hunda keessaa bahee ka Tigraay booji'e marti waraana irratti hirmaatee Abiyyi farsaa jira. Hin beeku inni Abiyyiin ammoo wallaalaan biyya bulchuun biyya diiga yeroo isin hin jennu amanuu diddan. Haga har'aatitti Tigraay waraana 20,000 30,000 40,000 Abiyyi Ahmad irraa booji'e kana ciibseetuma qallabasi fakkaata. Hundi isaanii lolarra jiran hundi isaanii dirree waraana dhaabatanii waraana Tigraay keessa faffacaafamanii lolaa jiran. Waraanni Itoophiyaa ka Abiyyi Ahmad achi as ergee booji'ame jechuudha. Hundi isaa jechuudha. Agartanii kaleessallee nuti Abiyyi waliin hin turre isin waliin turre isin kaleessa mootummaa Itoophiyaa turtanii raayyaa ittisa biyyaa Tigraay fi amma dhaqee jaraan lolaa jiru tokko dogoggora kaleessa gooneef dhiifama har'a ammoo isin waliin taaggallee Abiyyi cabsina jedhaniini waraanni guutuun Tigraay booji'e Abiyyiidhaan lolaa jira. Kuni mistiraa beeka. Kuni mistira Tigraay maa injifataa jirti warra jettaniif. Ummata Tigraay qofatu injifataa warra jettaniif. No waraanni booji'ame hundi isaa Abiyyiin lolaa jira. Hundi isaa sababii waraanni kun Abiyyiin loluuf oo maali? Beeytanii kana. Wanni waraanni booji'ame kun Abiyyiin loluuf sababiin jalqabaa Abiyyiin Ahmadii waakkate. Waraana kiyyaa miti. Ani isin iyyuu beeku bakka nan buutanii isin waraana Itoophiyaatiif miti fake newsidha. Oduu kijibaati propaganda miidiyaatiif godhuu jira. Gaafa kan akkam sitti hin dhagahamu. Nam tokko si lolchiisee geesse gaafa harka xilaataa seente sin beeku yoo siin jedhe nama san balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetta jechuudha. Abiyyi Ahmad amanee fudhate waraanni Itoophiyaa. Waraanni Itoophiyaa amanee fudhatee loleef itti seene. Gaafa dhaqanii akka carraa ta'ee xiyyiitii fixatanii namni biraa dhufe harka Tigraayitti kennatan. Abiyyiin Ahmad maal jedhe hin beeynuyyuu. Facebook irraa fidanii googilii faa keessa seenanii waraana akkana googilii irratti waraanni addunyaa keessa akkana booji'ameessa jira. Akkuma taariika addunyaatitti osoo googilii keessa seentanii biyyi waraana akkana boojitee addunyaa irra laxxaftee hin jirtu. Taariika awwala Itoophiyaa keessatti waraanni akkana booji'amuu danda'e. Akkuma taariika googilii keessa amma yoo seente waan barbaadduun dargattaami. Taariika keessatti biyyi waraanni parsantii guddaa irraa booji'ame waraana Itoophiyaa kana. Yoo seentanii kalaaltan taate sababa kanarraa kaka'e waraanni Abiyyi Ahmad ka Tigraay boojite hundi isaa Abiyyiin lolaa jira. Kanaaf waraanni Tigraay diratii guutuudhaan hinjifannoodhaan duratti deemee milkiin galmeessaa jira. Mee warra achi dhaqee booji'amu laala. Akkati Tigraay fuula itti tolee itti kolfanii nuti si waliin rakkoo hin qabnu. Laala mee nama siyaasa beeku bitataa jiran jechuu bara. Waraanuma booji'an kana itti fayyadaman ma ajjeesan ma. Harka kennatan dhumate dubbiin wanni isaan qalanii albeen irra dhaabatanii akka wallaalaa loonii miti qaqalaa jirtu ilma namaati. Wanni rasaasaan dhooyitee ajjeeftuuf hin jiru itti fayyadamaa jirta jechuudha. Kolfisiiftee wajjin taphattee Abiyyiin isin ganee jira nuti ammoo isin waliin rakkoo hin qabnu dogoggortanii dhuftanii koottaan waliin dhaabadha. Biyya tana baraarra. Okay. Carraa biraan qabanii mire itti galanii Abiyyiidhaan lolaa jiran jechuudha. Kana tokko lammaffaan ammoo yoo dubbii sobaa gabaasa sobaa ati ka himtu taate uummatatti injifannoon hin jiru. Takka jira. Abiyyiin Ahmad amma yuutuubariin Amaaraa jechuudha mindeeffamanii jiran. Zahabashaa يتوبي مارة ورد جرو كوني نما ورد قلقلا كنام آهوني يدرسن مرة جالله هلت مرة جالله صوست مرة جالله أرات مرة جالله ورد جرو كوني ور أبيين أحمد مليون تقطع كنا بري ما في إيو أمارة بكبوانية تيمتي برجر غرغرة منجرسون ور أبيين بيتاته أمارة عبد بدأ إثيوبيا إنسوبان بيتامني جران مليون تكتك تكننا إياه جرين أبيين مال همني أسوان تكلا فرنجره أما ينون أمان تريسين جران نما دري ورانا دابتي لولا جروفي nama finfinnee taa'ee oduu sii gabaasu amantamu ka dasee keessa jiru ar'a dasee keessa dhaabatee kallattiidhaan Tigraay lolaa jiru amanta kam amanta kana atummaan laali eenyutu dhugaa himaa eenyutu soba himaa
abiyyiin amma gaafa magaalaan akka Laallibalaa waaldayaan qabatamuudhaaf deemtu waaldayaa namni qabatu tokko illee hin jiru waaldayaan dhukkeetti kaasaa jira jedhanii propoogandaa oofaa turan Tigraay waaldayaa bira kutee dhufee Laallibalaa guutumatti qabate dachi amara seena qabeetti gaafa Laallibalaan qabatamtu oo Laallibalaan qabatamte jedhanii achi fiiganii as fiiganii achi booda achi bira asin dabarsinu Laallibalaa keessaa baafnaa ka jedhu propoogandaa jammaran mallee isa dhumaa irratti kaleessa galgala maal jedhaa turan dasee inuma yaadamuyyuu harka TDF galuun amma sa'atii kanatti waraanni Tigraay kallattiidhaan guyyaa irraa viidiyoo yuunivarsiitii Walloo kan naannoo dasee jiru fotoo isin maxxansaa turan amma qabatamatti dasee guutumaan guututti harka TDF galuu ajajoota waraanaa Tigraaytu kallattiidhaan achirra gabaasaa jira. Soba osoo hin taane Finfinnee warra taa'u isinitti hin fakkaatin. Warra Finfinnee taa'eetiniin injifannee jirra jedhuu miti warra bakka dasee dhaabatu amma ummata dasee yoo ka dubbistan taate sa'atii kanatti Tigraay qabattee jirti dasee. Amma kun oduun dhufaa jiru guutumaan guutuutti Tigraay to'atte ka jedhu achii dhufaa jira. Amma xiyyeeffannaan Abiyyii fa'aa eessa beektanii? Waraanni Abiyyii dasee keessa jiru hundi isaa bahee deemeedhan. Bahee baqate. Xiyyeeffannaan Abiyyii amma maal ta'e beektanii? Amma kombolchi illee wanni jetti amma maal jedhaa jira waraanni Tigraay? Amma waraanni Tigraay hasaaba jijjiiree bara. Hasaaba akkamii fide beektanii amma Finfinneen kiiloomeetira 385 jirti amma Finfinnee deemnaa ilaalan. Waan ajaa'ibaati bara. Kiiloomeetira 385 fagaattii Finfinneen dasee irraa jaan. Abiyyiin warra maal jammare? Finfinnee ibiddaan gubuu jammare. Ibiddatti qabuu jammare bara. Kanaan dura biyya gubaa ture. Magaalaa sanii ibiddi ka'e, ganda sanii ibiddi ka'e, achi ibiddi ka'e. Namichi biyya gubuu qofa hojiin isaa. Walla Abiyyii ko, walla bara Abiyyii kana waan ajaa'iba rabbi biyya sanitti uume bara. Nama ajaa'iba. Ibidda qabsiisuun amma Finfinnee gubee har'a fotoo qabboosii godhee ummanni waa'ee mana gubatee waa'ee naannoo sanitti waa gubatanii haasa'uuf ibidda qabsiisa bara. Nama rabbiin balaa uume jedhanii uume keessaa isa tokko jechuudha. Rabbashuu malee hiikaa takka hin beeku waa sirreessuu waa tolchuu bakka waan inni beeku takkatti mammaayisa bakka waa dhufnaan fakkeenya kaayee haasa'uu mammaayisa oofuu taratiidhaan biyya bulchuu hin danda'an jedhan. Oduu durii himanii biyya geggeessuu hin danda'amu. Taarika waan akkasiisan himanii seenaa akkasiisan himanii biyya geggeessuu hin danda'amu. Kanaafi oduudhaan kijibaa wanni ta'u hin jiru. Oduu durii himtee biyya bulchuu hin dandeessu. Oduu durii akkas jedhee magaalaa sana akkas seenaa duraanii namni martuu hin beeka. Oduu durii himoo osoo ta'e jaarsolee Oromootu biyya bulcha warri sammuu qaban kunni warri Abiyyii caalatti Abiyyiin oduu durii himee Itoophiyaa hoogganuu barbaada. Barumsa biraan qabu bara. Siyaasa hin danda'u. Bakka oduu durii himee Itoophiyaa tanas tanaagaajuu barbaada. Hin danda'amu sun. Har'a daseen Tigraay harkatti gufte. Amaaraa hizbi min ilaal zaare. Min ilaal እናንተ የአማራ ህዝብ እናንተ በቃ ሙሉ በሙሉ ትግራይ ወሰደ ማለት ነው። እናንተ መሬት ደሴ፣ ላሊበላ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ ማሬ፣ ደስ አሁን ዛሬ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ወደዛ ባህር ዳር፣ ጎንደር በቃ እናንተ አብይ ጋር ትቆማላችሁ። አሁንም የሚገርም ናቸው እናንተ የአማራ ህዝብ በጣም የሚገርም ህዝብ ነው። ወላሂ እኔ ገረመኝ ራሱ ትላንት ላሊበላ ያዘ የአማራ ሰራዊት ማለት ነው። እናንተ ዛሬም አብይ ትደግፋላችሁ። ይሄ ውሸታም ሰውየው ማለት ነው። አሁን ዛሬ ደሴ ሙሉ በሙሉ የቲዲኤፍ እጅ ይገኛል። ምን ትላለ የአማራ ህዝብ? የአማራ ታጋዮች እውነተኛ ታጋይ ማለት ነው። ዝም ብሎ የአብይ ብር ገዝቶ እኔ አማራ ተወካይ ነው እኔ በአማራኛው ቆርቆሮ እኔ በአማራ ነው የሚሞቱ ይሄ ውሸት ነው። ዩቲዩበሮች ማለት ነው እንዳለ ማለት ነው በብር ነው የሚወራው። የአማራ ዩቲዩበሮች ሙሉ በሙሉ እውነት ነው የምናገረው። አሁን ዛሬ የአማራ ታጋይ አንድ ሰው ብቻ አለ፣ እስኬንደር ነጋ ወዶ ሳይሆን ማለት ነው። እኔ አሁን እስኬንደር ነጋ እንደ ግል አይወድም፣ ግን እሱ ትክክለኛ አማራ ነው። ትክክለኛ ማን አንድ ቀን አማራ ክዶ አያውቅም። እስኬንደር እስከ ዛሬ ስለ አማራ ነው እስር ቤት አለው። ትክክለኛ የአማራ ህዝብ ማለት እስኬንደር ነው። ግን ሌሎቹ ዩቲዩበሮች ጠወልዋለ ነው በቃ እነሱ በዚህ ብር ሲታገኝ ወደዛ ነው ምሮጡ፣ በዚህ ብር ሲታገኝ ወደዚህ ነው ምሮጡ። ከዛ እኔ አማራ ተወካይ ነው ይላል። ኧረ ውሸት። መኮንን ከበደም ጥሩ ነው፣ ግን ዛሬ ተበላሽቷል እሱ ራሱ ማለት ነው። ግን ድሮ ትንሽ እኔ አማራ ነው ይወክላል አማራ እኔ እንደዛ ያደርጋሉ። ትንሽ መኮንን ከበደ የሚባል ሰውየው ትንሽ አሪፍ ነው፣ ግን አሁን ዛሬ አብይ ገዝቷል እሱ ራሱ ማለት ነው። አሁን አብይ ነው ማዘዘው እሱ። መኮንን ከበደ ራሱ ዛሬ አብይ ተላላኪ ነው። አብይ ተላላኪ ነው። በቃ አለቀ፣ እሱ አለቀ ማለት ነው። እንደ ገዱ እንደ ሌሎቹ የአብይ በቃ ወደዚህ ምሮጡ የአብይ ውሻ ነው። አለቀ። ከላስ ኦሮሞ ወኒ ቆዱ ቀብተን አማ tokko kana waraanni Tigraay dasee guutumaan guutuutti qabatee jira። Abiyyiin ama Finfinnee taa'ee daseen hin qabatamne jedha. Kuni hojii miti.
Kuni hojii miti jedhan. Kuni hojii miti. Kombolchi yoo qabamte kombolchi hin qabamtamtuu jedhan. Amma isaan karoorri isaanii maal ta'e beektanii? Daseen eega qabatamte rakkoon qabu keessaa baafnaa jedhan amala. Amma kanaan callisiisaa biyyiin uummata Amaaraa yeroo dhiyootti dasee keessaa hin baafnaa jedhan. Bakka fudhatan isaan dhokee allaqe dhumate. Achi booda hoo magaalaa wayii jirti ka daseerraa ka gara Finfinnee deemtu. Bahar Daar haa taatu, Gondar haa taatu. Gaafa uummanni TDF waraanni Tigraay ammallee xiyyeeffatee gara ባህር ዳር ቀጀሌ በቃ የባህር ዳር ወጣት ተነሱ መንገድ ላይ ውጡ እንደዛ ዘራ በቃቂ ዘራፍ ይዘራ በቃቂ አይሰራም ዘራፊን እንደለ ጉድዱ ጋፈ ጀርኩ ጥየፈተሪ ባህር ዳር ይጥቀጀለ ለለ ጀረከስ በጀራ ባህር ዳር ጋፈ ቀበተምት ሆ ማርቲ ሳር ከከነቴታ ዮዳሴ ከነረቲ ኡመኔ አማራ ቀብይ ጀላገር እንገሊን የአማራ ክልል የሚባል ነገር የለም በቃ daseen fudhatamte kombolchi fudhatame bahar daarii fi gojjam gondar gaafa fudhatamte dachiin amaaraa dhumatti kana wanni jechuu barbaade waa'ee dasee irratti kana fakkaata daseen guutumaan guututti harka TDF seentee jirti inni biraa walloodha ummata keenya ummata walloo ummata goota ummata qaqqaalii ijoollee warqituudhaaf dhaamsi ani isinii dhaamu amma wanbateen faannoo warri jedhamu kunni warri ummata amaaraallee bakka hin buune ummata amaaraallee ajjeesaa turan kuni eega Tigraay dasee qabatte dasee keessaa dheessanii garam deeman gara walloo kaabaa walloo oromiyaa kanatti achi baqatu kanaaf amma durriyyeen kun akka isin hin miine shiftaan kun akka isin hin miine waraana abiyyiitti nuti waraana federaalaati jedhee sobaa warri isinitti dhufu guutuun kijibaadha ummanni Tigraay isinirraa waan takkan qabu ummata keenya ummata walloo ummata Tigraay walitti hin bu'ina waraana TDF fi waraana ummata keenya walloo jidduutti jeequmsi takka uumamuu qabu jeequmsi takka bakka TDFin ka barbaadu isinii miti ummanni Tigraay kataagalaa jiru ummata walloo waliin miti qaxxitaa federaala waliin Abiy Ahmad waliin kanaaf ummanni keenya ummanni walloo isteeppiidhaan ijjadha isteeppiidhaan xilaanni keessan eenyu akka ta'in beektan eenyutu dheengadda isin cafaa ture baatii 3-4 dura eenyutu hawwata keessan ajjeesaa ture eenyutu daa'imman keessan saamaa ture eenyutu qabeenya keessan saamaa ture kama waliin beeknu jechuudha kama waliin beeknu har'a amma shiftaa faannoo yookaan maalii warri jedhamee dasee keessaa dheesse kuni gara wallootitti achi baqachaa jira amma informeeshinni akka dhufaa jirutti ijoollee warqituu kamisee warroonni walloo keessa jirtan ummanni keenya ummanni walloo qophaaya sirriitti qophoo gaarii qootanii eeguu qabdan waraanni adda bilisummaa Oromoo dheengadda ergaa kana isinii dabarsee ture ijoollee walloo of qopheessaa qophaaya xilaanni keessan TDF miti yaa innaantee TDF አይደለም ጥላት ማለት ነው የወሎ ኦሮሞች TDF ያ innaantee ጥላት አይደለም kana amantanii qophooftanii xilaata keessan kakaleessa sirrukutee ofirraa deebistan itti qophaa'uu qabdan bakka isinit dhiphannetti isinitti xiqqoma waa dhiphatanitti Oromoo jirtu nuun jaa bakka agarte Oromoo jirtu gootummaa keessan hin beeyna waan barbaaddan Oromoo gaafadha jegnummaa keessan hin beeyna waan barbaaddan Oromoo gaafadha Abiyyiin Ahmad kaleessa soma takka isin hin goone Alamuun Simee kaleessa soma takka isin hin goone Shimallis Abdiisaa kaleessa soma takka isin hin goone walloo teenna Oromoo walloo of qopheessi qophaayi eeggadhu dachii kee Oromiyaa tee qabeenya kee waan hunda shiftaan sobee xilaanni kee Tigraay jedhee akka ibiddatti sinnayin wanni siif Tigraay walitti buusu takkas hin jiru Tigraay miti kaleessa dhufee ummata walloo akkasitti lafatti gaxxuruure Tigraay miti dhufee akkasitti kaleessa mana qotee bulaa walloo ibiddaan gube Tigraay miti TDF miti kanaaf ergaan ummata wallooti an qabu kana qophaayaa isiniin jechuu kiyya daangaa keessan irratti mootummaa naannoo Oromiyaa wanni jedhamu jiru shiftaa biltsiginnaa kana over the game godhuu qabdan ofirraa eedanii over the game ofirraa ittisuu qabdan ofirraa kanaafi hin shawwadaminaa isiniin jechuu kiyya ummata keenya ka walloo ijoolleen teenya ijoollee walloo ummata keessan kaleessa qopheessuu irratti ijaaramuu irratti tokkoffaadha isin Oromiyaa keessa faristii jedhamtanii kaa'amtanii bara Oromiyaa faristii jechuun walloodha bara ummata qophaayaa ummata istiraateejii waraanaa ummata istiraateejii lolaa beeku walloo jechuudha isinitti nimnu waa'ee kana qophoo keessan kaleessa isin beeyna tokkummaa walloo kaleessa beeyna kana isinitti nimnu isin yaadachiisuudhaaf Tigraay xilaata keessanii miti Tigraay wanni walitti isin fidu takka illee jiru maaliif kana isin hin jenna beeytanii amma daseen eega qabatamte shiftaan gara dhaquun qabu isinitti achi baqachuun mala Finfinnee namni kun martiin deemu isinii gala kanaafuu eeggannoodhaan daangaa keessan akka eeggattan akka qabsoo keessan kaleessaatitti uf qopheessitanii nama isinitti dhufe kamuu hin beeytan xilaataa fi fira keessanillee adda baaftanii qophaayaa waan rakkattee dubbiin isinii jabaatteen Oromoon isinii tumsa waamicha waraana adda bilisummaa Oromoollee isinii godhe waraana adda bilisummaa Oromoollee dheengadda ibsa isinii dabarsee jira sanitti fayyadamuudhaan bakka isinii jabaattetti woboollee waamicha dhiyeessaa qabsoo keessanitti shidda uf eeggannoodhaan
socho'aa isiniin jenna gaasaa gaggabaabsee isinii dubbadha tokko isa dhumaa irratti Alamuu Simee namni jedhamu maali? Alamuun Simee marii biyyoolessaa kan geggeessu mootummaadhaa jedhe. Ibsa Alamuun Simee baase kana irratti Alamuun Simee kun maali beektanii? Shiftaa, wambadee, hattuu, leebaa, xawalwaallee tokkoffaadha Alamuun Simee. Alamuun Simee nama Abiyyi Ahmad dura tarkaanfiin irratti fudhatamee yookaan mana hidhaa seenuu yookaan biyya san keessaa baqachiisuudhaaf irratti dalagamu tokko Alamuu Simee ta'uudha qaba. Oromoo jalqaba irratti galmeessaa maqaa Alamuu Simee. Awwala waraqaa fuula jalqaba irratti jechuudha. Maaliif akkana jetta yoo kanaan jettan taate? Dhageeffadha. Sababii waan kana isiniin jedhee gaafa Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmad amanee Lammaa Magarsaa amanee jarri kun ilmaan Oromooti jedheetiniin gale san namni akka mootummaatitti bakka bu'ee mootummaa keessa ture marii godhaa ture Alamuu Simeeti. Gaafa san nuti Alamuun Simee badaa ta'uu beeknaa sadarkaa kanatti namni isa madaalee hin jiru. Gaafa san Jawaariin faa jala seenee Daawud Ibsaa kana jala seenee warra adda bilisummaa Oromoo Kamaal Galchuu kana jala seenee abaa'oo alaa galte ta'a akka maqaan isaa maa inni Galaasaa Dilboo kana jala seenee walitti naqee jara kana walitti naqee isa dhumaa irratti maal godhe? Daawud Ibsaa kana irratti akka Jawaar faa duula hamaa banan godhe. Dhugaa jirtu walitti himnee Alamuu Simee awwala irratti galmeessuu qabna. Abiyyi Ahmad dursinee galmeessuun nurra jira Alamuu Simee. Jijjiiramni yoo dhufe tarkaanfiin jalqabaa Alamuu Simee irratti fudhatamuu qaba Oromiyaa keessatti. Hin shawwadamina, hin beeyna waan ta'eef jechuudha. Alamuun Simee yoo Abiyyiin Ahmad baqate wajji baqachuu qaba malee irraa fuun qabu. Jiraachuudhaaf hin ta'u. Oromoon marti kana jala saradii taa'e. Sababiin isaa gaafa Jawaar Mohammad Daawudiin dura dhaabatee kalas karaa nagaatiin qabsoofnaa. Abiyyiin ilma Oromooti. Lammaan ilma Oromooti jala kana wanni shakkiin hin jiru waraana kee kagalchite hiikkachiisi bakka. Jedhee akka Jawaar Daawud irratti dhiibbaa godhu kana mara ka dalage Alamuu Simeeti. Har'allee namni marii biyyoolessaa geggeessuudhaaf deemu Alamuu Simeeti. Ilaalaa jiran. Abaddan Oromoo dhugaa jirtu sitti himuu uf duuban deebinu hojiitti hiikkachuu waan keeti. Haqa jirtu lafa sii kaa'uu uf duuban deebinu hojiitti hiikkachuu waan keeti. Jawaar Mohammad sadarkaa kanaan ka ga'e Alamuu Simeeti. Oromoo sadarkaa kanaan ka ga'e Alamuu Simeeti. Marii biyyoolessaa wanda jedhu keessatti Alamuun Simee miila isaa keessa kaa'ee argamuu qabu jedha. Osomaa mariin biyyoolessaatu jiraate mariin biyyoolessaa hin jiru. Alamuudhaan mariin biyyoolessaa godhamu takka hin jiru. Alamuudhaan bakki isaan maltu mana hidhaa qofa. Mana hidhaa geessanii osseensisanii achitti qallabuu qofa hojiin isaa. Wanni inni marii biyyoolessaa geggeessee Itoophiyaa tasgabbeessuudhaaf socho'u hin jiru. Warra kaleessa shira xaxuudhaan akka biyyi sun diigamtee bututtu godhe jalqaba irratti Alamuu Simeeti. Kanaaf Oromoon Alamuu Simee kanarratti xiyyeeffachuu qabda. Ajajoonni waraana adda bilisummaa Oromoos Alamuu Simee kanatti qorannoo jabaa geggeessaa warra isatti dhiyaatu sirriitti qorannoo irra godhaa. Alamuun Simee nama adda durummaadhaan jijjiirama kana keessatti kararraa goruu qabu keessaa nama isa jalqabaati. Nama isa jalqabaati. Dheengadda walloon dhufee akka nama lolchiiftuu fakkaatee saayinaapparii harkatti qabatee uummata keenya walloo gowwoomsuudhaaf walloo keessa dhaabatee kadiiree isaa ta'e walloo keessa jirtu waliin waan inni dalagaa turee deemeen beeytan jechuudha. Kanaaf Alamuun Simee nama akka qallaaliin laalamuu qabu miti. Kaleessaayyuu salphaa jettanii osoo isin laaltan Jawaariin mana hidhaatitti awwaalee Daawud Ibsaa dhabamsiisee Hacaaluu Hundeessaa dhabamsiisee Oromoo hunda isii dhabamsiisee Oromoo facaasee akka isin agartan kanatti bakka bakkatti nu hambisee jechuudha. Kanaaf qophaa'uu si barbaachisa Oromoon Alamuu Simee of eeggannoo godhaa Oromoo sochiin itti deemaa mariin biyyoolessaa godhamus inumaan jiru yommuu mariin biyyoolessaa wanni irra godhamu hin jiru. Abiyyiin Ahmad karaa goraa jira. Xayyaaraan qaata walii gagguluufa xayyaarri isaa dadhabee uummanni Tigraay dasee qabatanii kombolchallee qabataa jiru. Achi booda gara isaan deeman isaantu beeka. Abiyyi Ahmad waliin mariin godhamu takka illee hin jiru. Isinitti himnee jirran mariin biyyoolessaan barbaachisu. Wanni barbaachisu takkattiin shiftaan amma aangoo irra jiru aangoo gadhiisee biyyi sun gara nagaatti deemtee mootummaa seera qabeessa biyyi sun argachuu qofa. Yoo Itoophiyaan akka Itoophiyaatti taa jiraattuu barbaadan taate. Yoo kanan goone wanti biraa wanti ta'uudhaaf deemu takka illee hin jiru isin jedha. Kanaafi ummanni keenya ummanni walloo ufin irraanfatina shiftaan akka gara keessaniif baqatee isin keessatti hin dhokanne irratti hojjedhaa. Oromoon Oromiyaa keessa jirtan ammoo Alamuun Simee marii biyyoolessaa dhee propagaandaa inni oofu kana abadan ummanni Oromoo bakka kennitanii fi waan kanarraan haasa'inaa kana ajanda isin godhatinaa xiyyeeffannaan keessan akkamitti marroo faa Finfinnee galchinaa. Akkam goonee marroo dirribaa harka Alamuu Simee buufnaa. Akkam goonee odaa cibraa soddon booru harka Alamuu Simee buufnaa irra dalaga. Kana wanni nu barbaachisu malee Alamuu Simee walii mariin nu mari'annu hin jiru. Sinii galee kanaafi mariin biyyoolessaa godhamu takkas hin jiru. Alamuu kiyya waan ati kaleessa dalagaa turte hunda si beeyna.
kaleessa zamana wayyaanee ummata oromoo ajjeeftee jennee sansi haasaa turre marii dheengaddaa keessa galee namni akka oromoon tokko hin taane godhee oromoo diige si alamuu simee yaadatta jawaar fuuldura teettee gaafa jawaar muhammad ati waan kana keessa dubbachuu mirgan qabdu siin jedhe yaadatta alamuu simee yaadatta nuti bar waa hunda sammuu keessaa qabna jawaar afaan bahee alamuu simee si wanni kana keessa si galche hin jiru waan ati safar karaa soixuu hin beeynu gaafa siin jedhe jira bar san amma ati dagatte hin dagatii yaadadhu ati nama akkasii turte kaleessa har'a ammoo lammaffaa marii biyyoolessaa jette wanni ati oromoo cabsituuf takka hin jiru oromoon har'a akkasii si cabdu takka hin jiru nuti kasinitti dhufaa jirru karaa jaalmarrootiin karaa gammachuu abbooyyeetiin karaa cibraa soddon booruutiin karaa waraana adda bilisummaa oromoo qabsaa'ota oromootiin malee jaarsummaa ati fiiduun kanaan si waliin gattaa'uun barbaannu dhumate sun bara 2018 keessa kute obboleessu marii isaanii si waliin hin godhu oromoon daqiiqaa takkaaf oromiyaa dhugaa isin kaleessallee wayyaaneetu fidee isin ijaaree afaan haayitaniif oromoo irratti isin muudanii amma odeessi keessaa dhufaa jiru oppodiyoo wayyaanee araarfachuudhaaf harka garaa jalaatiin gulufaa jirtidha jiran abiyyi ahmad gantee jechuudha. Sunni warra akka alamuu simee kana warra akka waluu abdii warra akka addisuu araggaa jarri kuni harka garaa jalaatiin luf jechaa jira maal godhan abiyyi ahmad gananii TDF dhaan walii galanii ammas biyya cabsuu barbaadan ammallee Tigraay ergamanii oromoo butuchuu barbaadan argite kanaafi carraa jara kanaa kennuu qabnu amma booda abiyyi ahmad illee ganuudhaaf deemaa jiran amma dubbiin itti jabaannaan oppodiyoon jara garagaltee nuti rakkoon qabnu isin waliin hojjanna jedhaniini akka waraana adda bilisummaa oromootii fi waliigaltee TDF kun laafu karoorri isaanii akkasii garuu sun waan ta'uu miti jabaadhaa isiniin jenna akka qalloon ijoolleen oromoo ta bosona keessa jirtan qabsoo itti shiddaa jirtanii waraana yookaan kadiire abiyyiin hama ganda keessatti kaayee hunda isii nama baay'ee to'annoo jala oolee jira kun ammoo akkuma isiniin jenne isin waliin hojjechuu jira waan san jabeessitanii itti fufaa jirtanii waan ajaa'ibaatu dalagamaa jira yeroo dhiyootti waraanni adda bilisummaa oromoollee finfinnee jalatti ol galee magaalota akka amboo kana hudha qabee kokkee qabee waan gammachuu dhaga'uudhaaf deemna injifannoon uummata oromooti qabsoon itti fufaa qabsaa yaaniin kufee kuffisaa amma booda injifannoodhaan goolamnaa jabaadhaa injifannoon uummata oromooti isiniin jedha hagaruma gurra isin buusuu dhufe nagaa